Fira jechuun kan Rabbi sii kennee fi kasiif tahe. Anatu jimma deeme moo jimmatu deemee natti dhufe. Kanaafuu naaf hin galle har'a odeeffannoo Jimma Abbaa Jifaar magaalaa bareedduu hawwattuu uummanni isii jaalalaa fi kabaja dhugaa Rabbii jechuudha. Hedduu nama jaalatanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jimma buna guuruu heda na waliin hamma dhumaatitti turaa isiniin jedha inshallah. Qariiban yookiin dhiheenyatti akkuma asitti argaa jirtan uummata jaaladhuu fi kabajaa kastamarallee yoo tahanii jedhanii kan akka firaatitti bakka guddaa naa qabanii fi bakka guddaa isaaniif qabu Jimmarraa kahanii Finfinnee keessaa fi magaalota Oromiyaa hedduu qaxxaamuranii nabira magaalaa Adaamaa dhufanii kanaaf asitti kan argitan harcee garbuu xiixiitii marqi garbuu kan har'a isin agarsiisu asitti na waliin tura akkuma beeytan jechuudha magaalaa Adaamaa Shaashamannee wayyaa Finfinnee kanatti marqa hojjechuun sa'aba yookiin ammoo tuyyuu namaaf hin mijatu haa ta'u malee isaan karaa dheeraa kanarraa deemanii nabira dhufanii dirqama jechuu akka arsiititti cuukoo yookiin micciraa yookiin dhangatti aanee marqii sirna yookiin ammoo kabajaatiif keessummaadhaaf tokkoffaadha yookiin jalqaba keessummaa kan kee osoo sangaallee itti qaltee marqi dursaadha akkuma asitti argaa jirtan midijaa irratti waan silaa barbadaa yookiin kasala naaf baasuu danda'an qaqqabsiisee bakka fide ammoo hin gaafatina. Ajaa'iba isiniin jedha. Midijaa irratti erga qabsiisee kahee jechuudha. Bishaan ammoo tuyyuu gallaayaa yookiin maashina bishaanitti itti danfifadhee oyitee kiyya erga isin sirriitti oo'itee jettee akka isin argitan sanitti bishaan danfaa itti naqee yooma sannaa danfe achi booda harcee garbuutti harcee furnuduqeetii xiqqeeshoo isii dabale. Kana jechuun giraaman osoo isinitti hime waan giraama xinnoo jechuudha. Marqa ajaa'iba baay'ee natti toluu fi dhandhamas tahee akkasuma moomi'aa garbuun ammoo garbuu filatamaadha amma soogiddatti godhaa jira erga inni koqee waliin dhahataa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo oolmaa yookiin ammoo tuyyuu miidhagina jiruu fi jireenya biyya keenya keessaa baay'ee isinirraa badee isinirraa turee jira kan nyaata hojjechuullee isinirraa turee jira kanaayyuu akka seenatitti uummata Jimmaa kastamaroota kiyya Jimmarraa meeshaa danuunirraa ajajatanii yookiin xalabatanii order godhatanii hundumaafuyyuu akka maatiitti kabajaan mana kiyya dhufanii waan baay'ee jechuudha isaan galateeffadhu keessa hedduu naaf galatoomaa ulfaadhaa jedhanii viidiyoon isaanii inshallah kana boodallee itti fufa akkuma argitan marqa kiyya marqutti jira. Yeroo manaabaat yeroo jechuudha makiina seentanii jettan osoo akkuma qaallitti gettanii makiina Adaamaa yaabbattanii naa bilbilaa jedheni maaliif jennaaniin akkuma bartan marqii kan bilchaatuuni suutaanii jarjara yookiin daddaffiidhaan hin bilchaatu dhugaa Rabbii marqi kun akkanumatti addaataa akkanuma bareeda heddullee mi'aaya garuu afaan walanqate keessumaa qabaa jennaaniin namni hedduu ollaa maatiin hundi gammachuudhaan dhufanii na waliin simata waan ta'eef marqina jalaa xiqqaate. Kanaaf qooqa galchee warri arsii qooqa nama galchee akka hin jenne abdiin qaba isiniin jedha. Hundumaafuyyuu ani kabajaaf malee garaafillee miti ka godhe alhamdulillahi haga danda'een jechuudha yaalii godhee akka argitan kanatti caammaa dura booshii godhadhee tureyyuu ibiddi gubee booddee sanii ammoo filaattiitii godhadhee isiillee na jalaa gubee jira homaa miti. Darbee jira haala margitan kanaan jechuudha qorii waan turee jira osoo ittiin baasini dhugaa Rabbii dubbachuu fi qorii mana keessaa tabiraa fayyadama isii tana mana keessatti itti fayyadamu qorii kiyya bishaan danfaan akkuma yeroo mara baratametti rigee dhiqee jira achi booda marqa kiyya erga dhadhaa itti godhee keessa rigee jedhee akkuma baratamte qoriin tun qorii akka isin dalaisiifataa jirtaniiti qorii abbaa gadaa baay'ee bareedduudha calleen isii hagamma waggaa lama geetti akkanuma bareeddi marqi adiin bareedan isin argitan kun garbuu adii marqaaf filatamaati adaadaa tiyyatuyyuu naa fida yeroo maraayyuu naa kenna ani hin beeku jechuu garbuu kamtu marqaaf ta'a hin beeku dhugaa Rabbii dubbachuun dhugaa firummaan kottu haala argitan kanaan maashaallah tabarakallah isaan dhufanii jechuudha makiina irraa bu'anii jennaaniin marqa kana daddaffiidhaan baase achi booda maal isinitti marii wallahi maashaallah gammachuu ajaa'ibaati yeroo dhufanii jedhan sarpiraayizii naa fidanii waan bareedu jechuudha asumaan namootiin jechuudha rakabootii waa'ee rakabootii isinii himuu barbaada marqa kana booda marqi kun hedduu namatti tola kan argaa jirtan kun jechuudha maashaallah tabaraka nama gushii jiree nama gushaa jira asis jechuudha akkana maaliif itti tolee jennaaniin akkuma baratan magaalaa keessatti marqa yeroo hedduu hin arginu
garuu ani heddumminaani waan baay'ee isiniif jecha YouTube kiyya kana irra dalagee jira. Namni hedduu YouTube kiyya view hin qabu. YouTube kiyya baay'ee kan nama aarsuu fi namatti dhagahamu keessa YouTube kiyya hin laallamu. Subscribe 70 jala qaba. Wallahi dhugaa dubbachuuf laayikiin qabu, view qabu, hojiin an hojjedhu guddaadha. Kana jechuun kiyya hojii babbareedaa jechuun humna kiyyaan xaare fuuree dafqee fida marqummaan kun magaalatti akkamii akka marqamu koomentii jalatti warri achi jiru na agarsiisu haala kanaan marqee erga keessa hidhee rakabootii bareedduu tanaa fi buna Jimmaa Hararii naa fidanii asi kan na cina argitan meeshaa ijoolleeti. Rakabootiin hedduu bareeddi. Namootiin rakabootii mana keessaa fayyadamuuf bitachuu barbaadan rakabootii ajaa'iba akkanaa kana isiniif dalagsiisuuf qophaa'ee jira. Mee rakabootii kana meeshaa isaa guutuu waliin farrashee gaafa tokko isin agarsiisa inshallah. Ammaaf ammoo rakabootiin isin sarpiraayizii naaf fidan aadaa Jimmaa diizaayinii yookiin ammoo ammayyaa'ee jechuudha. Diizaayinii adda addaatiin dalagamuu danda'ama. Garuu ammoo tuyyuu diizaayiniin kun amma ammayyaa jechuudha. Hedduu bareeda qajeelee isiniif waraabne yooma san isaan fidanii na onne habbuku سجالة سرت بليتي يا قالي والله لازم ربي يفتش سجالة لا واي سوشيال ميديا تفصون تهيني واي ارجتي كاستمر ما صون تهيني ما تي صون تهيني بق سجالة لازم زدا كنا في حال أمسين ارجتن كناني rakabootiin tun hedduu bareeddii mee nama meeqatu barbaada namni order godhachuu barbaada ajajachuu barbaada mana keessatti teettanii akkanatti ittiin danfisuuf buna hedduu bareeddii akkasuma mootuyyuu carqii firaashaa kan anillee dalaysifadhee jira mabruuk naan jira yeroo buna danfiftu yeroo keessummaan dhufu fakkeenyaaf ani keessummoota hedduu qaba Harargee uummata jaalalaa hin qaba Jimmaan hin qaba Arsiin asiin kara arba guuguu garanni kunniin hundi isaanii warra jechuu maasha Allah yoo dhufanii jedhan raaxa godhanii bunatu jira jimatu jira. Kanaaf firaashni barbaachisaadha. Karaa Arsii kenna achi gadarsii lixa. Baay'ee baratamuu baate haala kanaan Arsii fi Harargee Arsii bahaa irra nagara Arsii diida arba guuguu akkasuma immoo Jimmaa Harargee kunneen keessattuu magaalaa irraa namni yoo si dhufe kastaamaroonni hedduun kasi dhufanii si dubbisan si jaalatanii jira. Akkanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha. Bunni argitan buna Jimmaati baay'ee bareeda hedduu namatti tola. Akka jaalattan akka sheer gootan akka laayikii gootan akka isin tolu sagaleenis hojiinis har'a isin laala. Kanaan boodatti jechuudha viidiyoo babbareedaa tahee fi inshallah gad isiniif dhiisa achi booda hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala amma argitan kanaanii nuuf kolchaa isiniin jedha maaliif jennaanin baay'ee isin jaaladha maabiraatiin jidduu nurra baddee buna ammuutu iyyuu akka jechuudha argitan kanatti Jimmaa baay'ee jaaladhuu fi hedduu natti toltee jirti ijoolleen Jimmaa jirtu koomentii jalatti eessarraa na ilaalaa jirtan na hima inshallah yeroo dhiyoo keessatti Jimmaa akka deemullee du'aayinaa godhaa horaa bulaa fayyaan faya isin jaaladha ulfaadhu obboleetti ya qaali.